Kun seena Waaqoo Guutuu irratti kutaa lammaffaa yoo kutaa tokko hin argine tahee dursa sana ilaalaa asii gadi dhiisa. Rakkoo gabrummaa hamtuu san jalaa isin baase, namni miila lamaan dhokke seene miila tokko dhiqate tokko hin dhiisu. Nuti miila keessan tokko kan dhokke keessatti hafe, dhokke gabruma kana keessa waan dandeessaniin nu gargaaraa, nu baasaa jedheen. Jeneral Daawudille yaada isaa kanatti xiinxaluun hubate wanti ati nuun jette dhugumaa. Ammoo nutille marga kakalee reef balaa jiru ni beektu, wanti guddoon isin gargaaru jiraachuu dhaabatus, waan humna kennaa isinii goona mee. Hangasiif gama bulahawooti ol deebi'aatii na eegaa, jedhee gara Koloneel Umar deebise. Guyyaa gabaabaa keessatti Koloneel Umar jara kaawwan bulahawooti gaggeesse. Waaqoo fi Kadiriin Mogadishooti hambise. Isaan ammoo afaan Sumaalee faaraatti beekuu dhabuu irraa kan ka'e hafuu isaanii kanaatti maaliif nu hambisan jedhanii yaadaan. Hedduu rifatan gaddaan. Tanuma keessa Jeneraal Daawud guyyaa lammataa helikopterii ofiitiin Waaqoo fi Kadiriin gara bulahawooti fudhate. Amma Jenera. Hangasiif gama bulahawooti ol deebi'aatii na eegaa, jedhee gara Koloneel Jeneraal Daawud hoogganoota gosoota waraanaa hunda waliin jiran walitti qabe. Jeneraal Waaqoon hoogganaa isaanii godhee muude. Qawwee dhombir 40, matirayeessii Toomaas 2 fi boombii 3 kenneefii yoo isin silaafuu waraana diin hin dandeettanii, mallaa yoo poolisaayitiin hiituma mudhiilii boojitanii naaf fidan fuula dura waan. Kanaa olii akka isin gargaaruu fi bifaa fi baay'inni qawweelee kanaa ol akka ta'u waadaa siif gala, jedhee gaggeessa. Amma Waaqoo nama 3, qawwee 42 fi boombii 3 fe'atanii galuuf gala barbaadachuutti jiran, kamarii guutuu waraana nama 40 qabatee jedheef. Gammachuu guddaan ta'ee walii hiratanii, itti gaafatamtoota waraana kaanii wajjin ta'anii mari'atan. Sochii isaaniifillee maqaa baafatan. Hizbii ofiin jedhan. Namuu gama biyya isaatti socho'e, waraanni Waaqollee gara Oromiyaa baaleetti qajeele, humni Waaqoo Guutuu Oromiyaa seene, maqaa isaa kama qawwee isaa baafate, dhombir ofiin jedhe. Bara 1963 malkaa anaatti seensa ji'a kaamsaa irratti waraana diinaa kan isaan gaada. Lakkoofsaan 600 ta'u, shaalataa buzunaan durfamuun waliin walsiman. Lola ganama sanaa irraa jalqabee saafaya booda 2 fi walqatti adeemsifameen, humna diinaa irraa namni 43 yoo ajjeefamu 100 ol kan ta'ummoo madaa'e. Yeroo duraatiif qawween Oromoo akka diina ajjeeftu hojiin mul'ate, deeraa fi ijoolleen daawaa. Guyyaa kana qawwee miliyoona 1.8, kan akaakuun isaa hin beekamin 13 booji'an. Shaalataa buzunaan dursa waraana ofii bakatee bidireetti gale. Gootota diddaa gabrummaatiif bayan keessaa lola kana irratti gootonni 2 wareegaman. Falmiin bifa kanaan jalqabee bal'inaan itti fufee kutaa Baalee walakkaa ol akkasumas Sidaamoo Koonyaa muraasa gabrummaa Habashaa jalaa bilisoomsee waggaa 8 bulchaa ture. Haaloo baafannaan Haayila Sillaasee birmachuu meeshaa fi beektota Faranjiitiin gargaaramee gara jabinaan hamma bara 1969 uummata Oromoo beeraa fi ijoollee 315 kilee keessatti fixuun diniina uummataati. Falmiin bifa kanaan jalqabee bal'inaan itti fufee kutaa Baalee walakkaa ol akkasumas Sidaamoo Koonyaa muraasa gabrummaa Habashaa jalaa bilkenne. Kunis Waaqoon fidaa yookaan ammoo uummata harka boojuu jiru keessa dhiira umurii 15 olii jiran fixuu jedhee maanguddoota waamuun itti hima. Dhiibbaa kana irraa kan ka'e anaaf jecha lubbuun uummata kiyyaa hin dhabamini. Jedhe onkololeessa 1970 mootummaatti harka kennatan. Haaluma kanaan gootichi Waaqoo qoratamanii mooticha waliinillee dubbatan. Badii biyya irratti raawwatameef balleessan guutumaa guutuutti kan mootummaa ta'uun itti walii galame, amma booda biyya waliin bulchina jedhan. Aangawoo fi bulchaalee mirkaneessanii fi Jeneraal Waaqolii biyyatti deebi'an. Haga dhuma 1975 biyyuma keessa turanii 1976 humna waraana Sooraayikin Janadee ijaarame ol bobba'e magaalaa Bidiree keessaa ba'uun isaaniitti makaman.
1973 itti gaafatama adda irratti humna sooraa hoogganaa turane. Ajajaa waraanaa ta'uun, itti gaafatamaa dantaa haajaa alaa ta'uun, itti aanumaan gaggeessamaa turan akeekni jeneral Waaqoo bilisummaa uummata Oromooti. Kunis kan mirkanaa'u tokkummaan uummata Oromoo yoo eegame jechuun dhaaba adda tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo. Atbu'oo bara 1989 hundeessuun dura bu'ummaan hoogganaa turan. Bara 1991 mootummaan Dargii jige, rakkina uummata Oromoo karaa nagayaatiin haa furamu jechuudhaan mootummaa ce'umsaatti dhaabbilee dabalaman keessaa jaarmayaan Waaqoo Guutuu isa tokko ture. Diinni koosaa hin beeku, murtii nagayaa diignaan isaanis bara 1992 chaartera keessaa bahanii qabsootti deebi'an. Bara 2000tti humnoota Oromoo qindeessuun ulfoo dura taa'ummaan gaggeessanii jiru. Waldhabbii jaarmayaalee Oromoo gidduu jirus furuuf qooda guddaa kennanii turan. Dhaamsa uummataa dura taa'ummaan gaggeessanii jiru. Waldhabbii jaarmayaalee Oromoo gidduu jirus furuuf qooda guddaa kennanii jiran. Dhaamsa uummataa agan keessaas yaa uummata keenya gaafa beekaan hin heddumaatiin wal jala yaane diina keenya ofirraa dhoofne. Hara ammoo beekaan heddumaate. Waldhabbii jaarmayaalee Oromoo gidduu jirus furuuf qooda guddaa kennanii turan. Dhaamsa uummataa dura taa'ummaan gaggeessanii jiru. Waldhabbii jaarmayaalee Oromoo gidduu jirus furuuf qooda guddaa kennanii jiran. Dhaamsa uummataa agan keessaas yaa uummata keenya gaafa beekaan hin heddumaatiin wal jala yaane diina keenya ofirraa dhoofne. Hara ammoo beekaan heddumaate. Injifannoo waraanaa, loltoonni Waaqoo Guutuu leenjii fi meeshaa gahaa qabaachuu baataniyyuu gootummaan waan lolaniif injifannoo battalummaatti galmeessuu jalqaban. Injifannoo guddaa argatan keessaa tokko waraana Malkaa Annaatti bara 1963 godhame. Waraana kanarratti heelikoopterii 2 qawwee zombiir kan otomaatikii hin taaneen rukutanii kuffisan. Kanaafis barri 1963-1970 jiru uummata biraatti maqaa qawwee sanaatti moggaafame toora isoora zombiir jedhamuun beekama. Waraana zombiir kan Malkaa Annaatti godhamerratti finciltoonni Oromoo meeshaalee waraanaa baay'ee booji'an, kunis meeshaa ittiin diina ofirraa ittisan jabeesseefi. Finciltoonni waraana kanarratti gootummaa guddaadhaan ijoollee, haadha manaa fi loonsaaniirraa diina ittisuuf siniinatanii lolaani, kanaafis injifatani. Jeneral Waaqoo dhukkubsatanii gaafa gurraandhala 3, 2006 lubbuunsaa dabarte. Gammachuu Magasaa awwaala Jeneral Waaqoo irratti akka dubbatetti Waaqoon odoo lubbuun jiruu dhiisii gaafa du'elii uummata garaa garaa walitti fida jedhe. Dhaloonni isarraa dhaaluu uummata Oromoo tokko akka godhan amanna. Jeneral Waaqoon qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo godhe fi godhaa jiru keessatti gumaacha guddaa godheen yaadatamaa jiraata.